Mee obboloota koo waan isheen godhaa jirtu ilaalaa. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Ofumaaf du'a lubbuu ofii irratti faranagzee tokko tokko jechuudha. Sarratanyaan tu waan godhaa jirtu ilaalaa dhugaa rabbii hedduutu akka nama gaddisiisa. Namni namaanis yoo lole akkana gochuu hin qaban. Kaddaaman Filiippiinii meeshaa arabaa yookiin kushiinaa isaanii keessa jiru caccabsite. Sababiin isaa ol caccabsitee hoo maal kan jedhudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessinaa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa gootuun qaba galata waaqessin jecha warra chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra taartan immoo galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota kootii akkuma viidiyoo duraa agartan irratti kaddaman Filiippiinii yookiin hojjettuun Filiippiinii takka meeshaa mana keessa jiraniif akkasumas mana arabaa doolaappii kana hin beektanii miti kaawwannaadhaan hojjetamee jiru kana isa caccabsitii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf homa isaanillee wallolanii homa isaanillee waan fe'an godhani wanta isaanii akkas gochuun hin danda'amu. Maaliif ati kan baateef hojiidha waan ta'eef wanta isaanii caccabsuuf miti. Homa walloltellee seerri jira seeratti dhiyaachuudha isaanis akka seeratti dhiyaatan taasisuudha malee meeshaa namaa yookiin nama ajjeesuu yookiin daa'ima isaanii waa godhuu yookiin isaan waa godhuu yookiin meeshaa isaanii caccabsuu qaabeetii isaanii keessaa caccabsuu kuni dhugaas hin jedha ofumaaf ofirratti faradaddaa jechuudha. Kan akka kun Filiippiinii tanaa hojjettu Filiippiinii tanaa jechuudha. An akka kiyyatti dhugaa dubbachuudhaaf shaggaa gootiin jedheetiin hin fudhadhu. Adaraa keessan immoo hundi keessan ofiigaa yeroo walloltanillee waan isaanii daddarbinaa waan isaanii caccabsinaa. Maaliif caccabsita? Na ilmi namaa kamiyyuu waliin lola loluun hin danda'amu. Irsaaniitii wal bira rafaniyyuu wal lolu sa'aatii kana keessatti. Kanaaf immoo nama isaan yoo walitti buutete hiiqaa isaanii caccabsuu qabda hin qabdu. Dhugaas hin jedha obboloota koo. Mucayyoo kanarraa waa barachuu hin dandeessan. Maaliif amma mucayyoon tuni isaanii wal lolte. Isaanii wal lolte kaatatti meeshaa qaabeetii isaanii keessa jiru caccabsaa jirti. Akkasumas qaabeetii doolaappii isaanii waan isaanii hunda caccabsaa jirti. Kun immoo hin ta'u jechuudha. Maaliif kun gootummaa isin agarsiisu biyya namaa keessatti immoo rakkina guddaa keessa kan seenu abbuma san ta'u abbuma akkas godhan rakkina guddaa keessa seenitu. Yeroo san namsa ishee baasuu danda'u namni isaan gaafatu hin jiru. Kanaaf biyya ormaa keessatti gajjedhanii bulan malee akka biyya ofii keessatti ija ol qabataniitu bulan gajjedhanii mataadhaan jechuudha mataa waliin qabatanii gajjedhanii bulan. Adaraa obboloota koo wanni yoo ani wanta isin gorsu keessaa yeroo isaan wal loltanillee aaraati deema kilaasii keessan galaatii boo'aatii dabarfadhaatii deebi'aa gara hojii keessaniititti. Namni nama aarsu miti. Dhugaa waaqasin jedha baay'ee nama aarsu. Hiqaa dhiisitti dhuma gizee sanii isaanumaa qabattee tumtee das jedhe gizee aarte gizee isaa waasiin jedhan. Garuu immoo nuti biyya isaanii jira isaan biyya ofii jiru akka barbaadan godhuu danda'u nu ajjeesuu danda'u nu tumuu danda'u. Odoo si tumanii gadi fuudhanii wanta ati gootu tokko hin jiru. Boochetu mooshatta malee. Namni seerri sii mormatullee sa'aatii kana keessatti hin jiru. Garuu mataa qaqqabachuutu nama baasa bara kana keessatti. Bakkuma feeteyyuu jiraadhu mataa qaqqabattee buluu qabda. Biyya ormaa erga dhufteen booda immoo mataa qaqqabattee buluu qabda. Ajaji isaanii jalatti buluu qabda malee akkuma ofii kiyyaa fedhettan akkuma biyya kiyyaa sanitti akkuma maatii kiyya bira jirutti hojjedha jechuun hin danda'amu biyya namaa keessatti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Keessattuu yeroo isaan wal loltanii akkuma isiniin jedhe namni waliin loluu miti wal lolan. Deemaa kilaasii keessa seenatii imimmaan keessan buufadhaatii mudhii keessan hidhadhaatii bishaan keessa dhugaatii gara hojii keessanitti deemaa. Dhugaa isiniin jedhaan. Maaliif waa hunda gaafa obsite wayitti baata. Gaafan obsine immoo karaa irratti hafta cabdee hafta. Kanaaf obsa nama barbaachisa. Biyya namaa jiraachuudhaaf obsa nama barbaachisa. Gaafa obsa qabaatte iddoo guddaa ga'uu dandeessa. Garuu gaafa obsa dhabdee hoo karaa irratti cabdee hafta. Kanaaf jennaan adaraa obsa qabaadhaa. Akka garaan nama ta'e hin ta'ina. Garaan keenya akka waan baay'ee nu yaada. Garuu obsuutu nu barbaachisa. Kaayyoo baanee beekuu qabna. Karoora baanee beekuu qabna. Eessa akka jirru beekuu qabna. Biyya kam akka jirru. Haadha abbaa keenya bira moo haadha namaa bira jiru kan jedhu beekuu qabna sin jedha. Inna kanaafiyyuu obboloota koo adaraa keessan homa isinii namaa jara kanaa wal loltanii waa gochuu yaadina. Sammuu keessan keessatti jechuudha. Maaliif
baraa fi furguggee jedhanii jala darbanii jedha Oromoon keenya gaafa mammaakku. Nuti sakkasan waa hundumaa gajjannee jala darbuu qabna. Erga nuti biyya ormaa dhufe waan ta'eef. Maaliif wanta sitti baay'atu hundumaa gajjettee jala darbuu qabda. Wanta sitti dhufu hundumaa mataa kee qaqqabattee jala darbuu qabda. Akka garaasi ta'e hin ta'ina. Adaraa keessan obboloota ko. Amma mucayyoon kun kan meeshaa isaanii ciccibsitu hin dhiisanis hin jedhu. Hin dhiisan ajjeesus danda'u. Ishii miidhuu danda'u. Ija balleessuu danda'u. Cabsuu danda'u. Harka ishii luka ishii cabsuu danda'u. Namni isaan gaafatu ishii harka irti waan ta'eef. Garuu ishii yeroo sanii fa'aartee waan kana gochuu dandeessi. Kun hin danda'amu. Burcuqqoo takkaa yeroo aartee cabsite ishumaan dubbii sitti kaasa jirri. Kanaaf yeroo tokko ofumaafis balleessineeti jaras badaadhaan jennu. Ofii keenyaallee waan gaarii hojjechuu qabna. Akkuma yeroo duraallee gorsa kana dira deebi'een gorsee namni tokko gaafa badaas yaadu ati gaarii yaaduuf. Maaliif sababii isaas waaqarraa argatta waan ta'eef. Namarraa himati waan hundumaa kan argatan waaqayyoorraa himalee namarraa himati. Kanaaf obboloowwan koo obsa qabaadhaa. Obsatu nama baasisa biyya ormaa keessatti. Obsuutu nama barbaachisa. Nuti kaayyoon baanee fi hojiidha waan ta'eef dirqama obsinee hanga nu barbaachise hanga kaayyoo keenya xumuranne san immoo obsinee galuu qabna. Na kanaaf obboleewwan koo adarraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Yooma aartanillee waan akkasiin yaadina. Dhugaa waaqaa jechuudha. Anama yeroo baay'ee yoo namni cufaa amma isa duraan nan naara yoo namni wanti yeroo na ajajanuu nan naara kan biraa dhiisate jechuudha. Nan naara baay'ee naara. Yeroo na ajajan iyyuu nan naara. Bakka aaru waan akkas nama godha waan irra kutaa kana waan akkasii kana qabu. Sammuun kiyya keessattuu nan dhufu. Gini nan lola. Afaan lolli kiyya isaan caalaa natu lola. Garuu hoo waan harkaa nama rukutu waa kana gochuu kana itti hin deemu. Maaliif bakka kaayyoon dhufeefan beeka. Waan dhufeefan beeka. Akka maala akka isaan kan jiru beeka waan ta'eef. Bakka yoo aare deemin kilaasii kiyya gala bakka aare taana waan sanatti lafa godhetu bidiimii kilaasii gala waan san hojjedhu. Abadan dhiisatan deema yoon aare malee isaan illee walloluu isaan mormollee jiran deemu. Bakka dhiisatan gara kilaasii kiyyaa deeme achitti ganaa dhufanii yookiin waan nan jedhu bakka yeroo san dhiisa yookiin immoo oggosuma narraayyuus gala jechuudha. Maaliif obsuu nu barbaachisa. Kanaaf obboloota koo obsuu nu barbaachisa. Obsaa adaraa keessan akka garaa nama ta'in ta'in asiniin jedha obboloota koo kuni dhaamsa kooti. Ijoollee biyya Arabaa kan akka koo biyya Arabaa keessa jirtan qimammochee mana madaamii keessa jirtan adaraa keessan of eeggadhaa. Yoo aartanillee waanuma feetanillee yoo taatan wanta isaanii balleessuu yaadina. Akkuma isiniin jedha kana godhaa. Dhugaa Rabbi isiniin jedha gaafa gajjenne jala dabarra gaafa immoo ati odin jenne gufuu baay'isii afoo jira waan ta'eef. Kanaaf kana beekuu qabdan. Obsa qabaachuu qabdan. Of jabeessuu qabdan. Garaa kee hidhachuu qabda. Wanta baay'oo jette obsa qabaachuu garaa kee hidhachuu jabaachuudha. Kan waa itti ba'uu qabu. Kanaaf waan isaanii akkasuma ijoollee isaanii meeshaa isaanii daddarbuun karaatti si hambisa malee egeroon nama hin gahu. Innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyya kanarraa viidiyoo tanarraa waa hin barattu jedhee yaada. Yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii alatti barreessuu hin dagatina. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan subscribe naa gochuudhaan maamila kiyya ta'a. Warroonni ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa. Warri yaadanaa qabdanis galatooma ulfaadhaa. Warri jajjabeessaa jirtanis galatooma ulfaadhaa. Isin jaaladha.